Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota kiyya qaqqaalii bagaa nagaan walitti deebine meeshaa supplementarii kennine kaaniin tajaajila wallaansa gahaa qannoo irratti kan argamu. Keessattuu wallaansa kintaarotiif baasuur daqiiqaa 30 keessatti baqa isaa fi ilaalaan malatti wallaannee walaba taasifna. Kottaa fayyadamaa isiniin jenna. Haala dhibee hedduu dhibee garagaraatiif wallaansa qannoo irratti kan argamu. Iddoon nuti tajaajilatti kenninu Itoophiyaa keessatti Harar naannoo godina Harargee ba'aa Harar naannoo Nook Bika jedhamutti kan nuti tajaajila kenninu. Kanaaf gaa alama kanarraa bika jirtan hundarraa meeshaa supplementariin tajaajila wallaansa fagootii fi wallaansa zaataan dhufanii fudhatan irratti hundaa'e tajaajila kennuu irratti kan argamu. Kanaaf gaafii qabdanii fi yaada qabdan nuuf dhiyeessitanii nuuf dawwaltanii nuuf barreessitanii nuuf bilbiltanii kallattii ilaalleefiidhaan nu qunnamtanii haala dhibee keessanirraa nuuf mari'attanii furmaata argachuu dandeessan isiniin jenna. Kanaaf hedduu galatoomaan isiniin jaa. Namoota baay'eetu dawwalaa irraa fayyadamaa jira. Namoota baay'eetu tajaajila nuti kennurraas hubatee itti fayyadamaa jira. Zaataanis dawwalee dhufee irraa fayyadamaa jira. Arraga alhamdulillah rabbi galanni haa ga'u. Alama biyya garaagaraa halkanii guyyaa adda adda taane hundaa'u akka nama mana keessa tokko mana tokko keessa waliin jiru rabbi nu godhuudhaaf alhamdulillah. Bagaa zamana teekinooloojii yeroo teekinooloojii tana keessa rabbi nu godhe jenna. Carraa kana walumaan itti fayyadamnu namuu bika jirtanii akka itti fayyadamtanii yaadaa fi gaafii qabdan nuuf dhiyeessitan abdiin qaba. Kanaaf meeshaa supplementarii kiliinikaaliin gaa tajaajila wallaansa idilee zaataanis Hararitti kiliinika guddaa Hararitti kennaa kan jiru. Dabalataanis warroottan onlaayinaan fayyadamaniif warroottan biyya jiran hundaa'u akka nama mana tokko keessa wajji jiranitti haala dhibee kamirraa'u wallaansa karaa uumamaan naachuraalii uumamaatiin akkasuma kan akaakaltii fi waan nuti nyaataa dhugaatiin yeroo hunda fayyadamnurraa dawaa kam akka ta'e akkaataatti fayyadaman barsiisuu irratti argama. Kanaaf manuma kan kee teessee odoo humaan baafnee haala dhibee kamirraa'u gaafateef wallaanuu dandeessaa. Manuma kee teessee odoo wacii dabalataa hin baafnee manuma kan kee keessa dawaan si jira. Dawaa mana keessan keessa jiruun isinii himaa jira jechuudha. Dawaa biraa haaree eegan animee booda aboosa lakkaa'isiin tunis dawaa isii tanaati jettanii adda baafattan malee. Kanaaf inni biraa kan ganaa barbaaduuf isinitti ulfaatu hin jiru jechuudha asirratti. Kana keessatti gaafii fi yaada qabdan kun lakkoofsa keenya duwwaa 968 kana dawwaltanii nu gaafachuu dandeessan. Sagalee keenya dhaggeeffattanii waan adda isin hin bayyoo jiraate dawwaltanii nu gaafachuu dandeessan isiniin jenna. Kanaaf hedduu galatoomaa. Amma karaa wallaansa keenya wal barsiisuu dawaa dhukkubbii ilkee namoota ilkeedhaa yeroo hedduu dhukkubaa jiru kan ilkeen qabu jettu kan ilkeen isa silsil jettu kan ilkeen isa nyaattu kan qoqqooti jettu kan laalaa halkan gadi hin ciifne ofirraa hin buqqisu biraaduu jiru ofirraa buqqisee daran ammas isa dhukkuba jiru afaffaa afaan keessaa hajaan hagoofla jedhamu hunda isaatu gaa yuutuub keenya kanarraa argattu. Kanaaf dawaa dhukkubbii ilkeetii irraa haasa'u jira. Kanaaf akka itti fayyadamtan gaa dawaa sadiin isinii himaa. Sadeen tokkoffaa qurunful kana ni fuutaa ni hurreessitaa firii hanga firii 5 takka fuuteetii isa hurreessitee hurreessitee booda zayituunii wajji waliin laayixee takka zayituunii wajji danfistee akkasitti jibriidhaan tuyxee jibrii zayitaa fi qurunful walitti danfisan keessa tuyxeen ilkeeteetti rakaattaa takka. Inni lammaffaa shunkurtuma danfa godhannee nyaannu tana jechuudha. Shunkurtaa danfa godhannee nyaannu tana haaree isiidhaa murtee akkasitti ilkee sanirratti ilkee si dhukkubsanirraa alanfatta. Jarmii silaalessu dhukkubsan sirraa hambisaa jechuudha obboleeyyan keenya. Takka shunkurtaa san murtee achirratti alanfattaa dhimma shunkurtaa sanniin hurreessiteetii jibrii irra keessee akkasitti ilkee sanirra ciniin taane irra qabdaa jechuudha. Akkasitti dhukkubbiin haayyo obboleessa keenya. Inni kaan gaa sibaar jaamaa kunoo wanni hargeysaa jechuudha. Hargeysoo qabatee ni isin mul'ata. Innaa yoo feetoo eelaa isa jalaa yaatu san akkasitti haaree isaa san murtee irraa fuutee akkasii dhabdab irraa gootee dhabdabii isaa itti tusaasan fuutee ilkeeteetti rakaattaa jechuudha.
Kanaaf gaa hargeysaa shunkurtaa akkasuma qurunful barannee jirra ilkeedhaaf dawaa ta'uusaa